Sireeti maraataa kirriidha jaaliniidha. Namni quraana kanatti amantan narra. Siama mama bayani bocaan fi amma ibsumaa hidhuun geessee beeka dhugaa abdammaa akka walitti Isaan waan wal hin deemu. yaa amma ibsumaa hidhuun geessee. Namni quraana bareedaa jecha rabbii kanatti amantu quraana kanatti amantu dhaabbadhu jala habadhu bareessa kiyya rabbii suumin sodaadhu. Bariyaa Islaamaa keessatti quraana sakka. Adab. Nah dia bisa ni dan dia sen. Kota amma gammat dan kota amma harkar ruku kita ni. Ilmi ujani ko tu boy. Darah semazagana Karawa kayo nagasya ba yete nanje to komal nanje. Akasera selamat itu silati arran dan nijebam dan nanje. Ai sare atetan. Jadi nak kena mana mak jalawa tu dia mesti mesti sah. Syekh Arif Alma, yai, warri media da Ustaz Assalamualaikum. Warri Syekh koti saya reti share godeh tin fidara po. Namni maskali duba khaye da. Wallahi nan Arab samiti nan Arab se gaggara galchi yoqa wal bani nan nawajjin ilmi an hasawan. Akas ukir rakas. Yoqan Syekh Musa ban hadubatani. Hadubatani. Yes. Akas ya. Ulama guru jawabani sani warra ilmi. Lagi fadu mama kaya kijibdun bikkat itti qaraatee fi bikkat itti guddattee fi bikkat itti dhalattee fi murtee isaa waan ati gartee jala guddatte bobaati ilmi jala guddatte hin beekan ilmi si caalaa fi amantii islaamaa si caalaa hin jaalatan baaqonni hundi jechuu warreen gartee ajandaa mataa banu inni wanni mama bayaa wanni gartee akkan isin hin jechuu jiruuf michiyyoo gartee kiristaanarraa gara islaamaa dhufti tanaa jecha malee dantaate isin qabu mokodutti isin kaayee isin dhoorkaa jechuu ummata. Tanif sheekoti bakbaakaa kijibduu darasaa haaree kijibdu nama warra miidiyaa kanarra mataa isaatiin gartee haabaash afaan qabachiisaa ture haabashuu daliila ittiin qabdanii haabaash asirraa isin ari'aa turte maa oli kijibdan maaliif nama kana wanti godhuu barbaaddan isin hoggii nama isinii gajjee akka harreetti isinii duudinaaf qoraajee irra baatanii iyyatan jechuudha. Bakbaakaa wal geessi. Sheekotiin siraa ibsuu godhe. Ustaazanii carraa kennaa mee warra gaafii xiyyanaa deebisanii carraa kennaa dhiifama yeroo takka kaala kiyyanaaf galatooma. Yeroo takka warra carraa gara gaafii sanaa deebisanii fi carraa kennaa. Isinii kennaa. Kappiliin garaatitii biraan gaa sheekan illee naa dhuftu. Sagaleen xiyyanii jiraame. Ayya akkas. Munirii fi sheek darasaa Akkas kun olaal akkas. Gaafii gaafa dhoqa. Saahibban keeti moo? Mee eenyu ustaad eenyu? Gaafiin xiyya namni piroofaayila uffateedhaaf ni kafaraayiin jeenaa ol baasa. Jaalallo tanaa hukumi godhuu hin dandeenyu kan nuti. Hukumi ta'uu lamaa jettee tuni. Maal jette? Tana hukumi godhuu qoodatti hin qabnuun jee namni piroofaayilii godhateedhaaf kafruu fi kafruu dhaba ulamaa itti gaafatu irra bareeda. Ishi sheek achi gadi afaan banuu naa olii hamaa ishi. Kotiin hujjaa waan kanarratti falmituu akka gartee feesbuuk irra dhiira isin goggodhu sanii hoota amma ragaa wajjiin tokko lakkoofsi tokko barreessi sheetichi ifitti amanee konfidensiidhaan wajjiiniin karaa gartee arrabni keessin jirreen karaa seera qabeessaatiin falmii karaa shari'aa islaamaa gaggeessaa hayyuu tokko barreessi. Hooliyyii biyya arabaa isin waan beeytanii lakkoofsi tokko barreessinaa wal beeyna isinii. Waa'ee re'eetii fi wantaa malee sheekotii dhugaa abbaana nuti. Waa'ee gaalaa. Dafa Ustaad buqqee tokkoon ol baasaa qoye.
warri kun mana taaptaap godhaa koppiliingi sheer godhaa uummata gartee isin jiraachisaati isin turre Maamad Bayaan durirraa kaasee jiraachisaati isin turre gaafa wallootis gartan nama konferensiidhaan birrii meeqa ichi beeku madawatee gargaaraa ture kiisa keessanii isin jiraatu uummata riyaala takka nama gargaaruu hin dandeenye warri ajandaa baaftanii hijibaaf akka horiitan kun wal garraasii inni harkitanii jechuu guyyaa aditti hoolayyii jaldeessa bakka baakkaa wal beeyna. Ayyame olgaa dhiifa easy hin rabsine uummanni miira keessa nutti gaalanii dhiisa. Akka gartee adaree fi gartee haarasuu fi wal biraatti akka dhiiraa dhagama shabakaan kee itti buqqaasi waan fedhe sodaatini konferensiidhaan fataayii abboo kiyya. Egaa uummanni ajjalaa kun bara uummata akka agara hin qabne jaama gaa ustaazan isa jaama. Khabiiroti dese jaama data Facebook irra namni namaan kaafire nabiin sallallahu alaihi wasallam ila namni namaan kaafire nabiin sallallahu alaihi wasallam ofii kafaree jira yen. Okay sumarratti deebi'ee akkasitti hubadhu abbaa ashanqala yoo namni waan sana uffate akkanumatti kafarama jechuudha. Abdul Marre kajoo kunisi man tashabbaa biqoomin fahoo minhum jaabar akka nama waa beeku gartee. Mee Abu Bakar mee naddo ishi isaa wajjaa sana dhibama maatii naa qaba yeroo tokko. Assalamu alaikum warahmatullah. Ana miti kabarrese. Ustaz Muhammad. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullah. Injiraami sagaleen koo adatti qabu wajjin yoo jiraate dubbachuu dandeessanii mee gubbumatanii dhaggeeffannaan akka kiyyatti immoo silaa wanni kun gabaabbatee bareedaa ture yoo dheeressina jedhan immoo ittuma ufamuu isaa no ani warra isaanumaaf hin jamalee akkas inshallah ngaafoo amma mee gurbaa Abdurakiin jedhu kana Muhammad Bayaan kanaati tokkos Muhammad Bayaanin kana gara dajanee maaretti jiredhaan jedhe. Atis maqaa Abdurrahiim jedhu kanallee gara Baacaa dabaleetitti jirradhu. Baacaa hin beeytaa miti. Baacaa jedhanii bara. waan kana yoo dhiifne irra bareedaa yoo dhiifne irra bareedaan ta'u gootatis taajjala teessee dubbii waa na arrabsi tokkotti adabadhuu taa'e mootiin si goraatiti. Awaa bunu eeymi sanin dhukkeerraa kaasa jeetan dhiisiisee bar. Awaa mana Ustaaz Ahmaditti. Maaliif irra gaggadhatte silaayii profaayira sanii? Deemaa TikTok Facebook dhaqaa lala. Amma TikTok zilanga Almani tana takkatin kan inni ammoo xaabiyaa yaadu tana deebisaa tuni deebiftaaf tun takka rakkoon qabu. Galee Khalid tolaas bee na bokiyya. Maa ta'e bukar. dhiisi namallee na rabsine waanuma jaallatanii malee maasilaa jibban iyyuu maqaan dubbatanii beektu. Nama rabsutu hin jiru baran. Maaliif jennaan jaalalaa miti bokiyya dhageeffadhu. Namni piroofaayilii irra haateedhaaf akkanatti Ustaaz Kamaal Abdallaatiis amma dura kaabaa keessa geessanii allayyatti darbitu turanii mijiyyoo takka tan Dubaay turte jaartii kiyyaa sanis akkasitti kiristaanummaa qabachiisanii Yesuus geetaan hojjechisiisan. Kuullee Yusuufis akkas godhan jechuudha. Warrummaan komantii fi jaldeessi girrisaa kun yoo hanga yoom tartiibaa yoo ati bultii seenti isaantu si hojii bulcha.
yooti waan takka seendi isaantu si hojii ammoo waan mucayyoon kalee dumaashin ol dhuftee miidiyaa mana ibsaatti gartee mutii qabaddaa normaal jechuun maal rakkoo qaba aadiidha yookaan dogongora badii hiikumaa faranjiituun beekaman rakkoo. Baga jette dhiisi Ustaz Khalid normaalii baga jette ishee baga jette ani hin jaani baga jette. Akkana baga jette itti tololchite baga gosh hin jaan baga jette miqanyoota isinirra caalte waan ta'e akka malee isinirra caalte. Okay? Akkatan amma wallaahi dhiifama daranuu uummanni kun nama rabbi sodaatu miti hanganaa daranuu akkana rabbi wal dhabu ganuu na beesanii. In bayaa dhiifama irraa ta'an nagaa keessa naatoo maaliif jennaani daran akka ani rabbiidha wal dhabuu wallaahi argee irraa baaturroo yaadima yaa akkanan kafaruus akkanan silaa kafaruu fedhus akka jaalatanis argeetan jira waan ta'eef uummata kana wajjin jiraachuu mannaa bileensa caaggaa keessaa sanii wajjin jiraachuu wajjina waan ta'eef akkasiin shaallanna fataa hafuura kee fudhadhu taa'e qalbii takka irraa ta'e fudhadhu deemi irraa bahi rakkoo takka boo kanaa jaldee. Masuula irraani taatanii ibsaan masuulan ta'u isin irraani taatan. Hashim ati taa'e moo Hashim gadi si buusa wallaahi Hashim yoo didde. Ana akka inni ajjeefne masuula irraa hin ta'a yoo isin ajjeesteen sodaata malee. Hashim gadi si buusa ati immoo dabadhu. Ayyee. Guyyoon tun ni bareetti falmattu ta'etu tun viidiyoo banamee falmattu. Waan bareedaa wallahi ibsaa dhugaa kee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Cinqii dadhabne mee ammaan tana araan tana fuuluma booliyyeetu nu dura deddeema fuula babbareedaa laalu feena mee banatu. Walaan Amma waa'ee xiyya seeti ibsa. Oh thank you. Wallahi ibsa amma agarte gaabo. takka mana ibsaa kana olin seenne arraan tanaa wal marraa. Wallahi mee banatu suuraan tun teeti moo suuraa madaamii teetti irra haatten bayyuu bara kana keessa madaamii dubaa kaaftee footoo irra haatte. ishuma ibsa. La isii miti. Khayr inshallah booni janaa jireenya nama janaa jana ibsa. Ibsa. Oh. Baqa waliida wala. Okay. Goolamne kaya janda sirratti goolamne dhiifama ishee. No rakkoon qaban. Yaa. Dhagahaa jira waan ta'eef. Okay. Inshallah waliida wal. Ibsishaa. Gaafa diideen sadiin dhuftaan dire. Nan dhufee. Yaa mangistii keenya tigaa yaaduma yaaddee. Ayyaaba Yaada bareedaadha yaaddee yoo feesbuukaa gaasi jala deemeetin si hordofaa waan bareedurra jirta garuu laakiin maal jechuun maama bayaan kutee bar quraana waan inni godhee taa'uun garree amma reefuun tana seentee laalle yaa subhaanallah. Quraana balleessee taa'u jira. Ibsaa wanni jee footoon kun footoo isiiti moo footoo biraatiidha amma isiin tun tamii nu banii isin jiru jira bara. Mee nu bani mee. Jaana nu baleettii isaati. YouTube jala seenaa subscribe na godhame. Narraa gabbaa nu baleettii isaati. Namni kudhan Itoophiyaa jirtan YouTube jala seenaati lakkoofsa keessan kataba komentii jiratti komentii YouTube san jiratti lakkoofsa keessan kataba kaardii isin seena kaardii isin seena maraataa firree jaalini. Namni quraana kanatti amantan narraa. Amma maama bayaanii boochaa miti amma ibsumaa hidhuun geessee beekaa dhugaa amma haqa walitti Deemu. Rabbul izzati wal jalaali. yaa amma ibsumaa hidhuun geessee. Dhaabbadhu yoo islaama ta'a. Namni quraana bareedaa jecha rabbii kanatti amantu quraana kanatti amantu dhaabbadhu jalaa haqadhu bareessa rabbii suumin sodaadhu. Bariyaa shaamaa keessatti quraana sakka